argatu warra toloota. Kan intala kootiiti. Kan uffata aadaa ishiitiiti jechuudha. Argitanii? Shittoon Dubaay eegalcha kun amma yoona oomaa jira jechuudha. Shittoon kun fooliin isaa ajaa'iba jechuudha. Waa kaameeraa kun sirreeffadha. Uffata sirreessaa jira. Uffata kun reefu naqadha jechuudha. Hundumaafuu waan hundaafuu jechuudha. Kun shittoon isaa akkasii. Inni bareeda. Garuu kaameeraan isaa sirriitti. Shittoon isaa akkasii bareeda jechuudha. Kun carara. Carara jira. Tokkos immoo kunuuti jechuudha. Kennaa madaamiin naaf kennite isin agarsiisa jechuudha. Har'aan gadi fuudhee hin dibadhu nama rara. Dhugaa kan biraa kun ishii kana kanan dibadha malee jechuudha. Ishii kana kanan dibadha malee ishii kanan dibadhu nama rara waan isaan beekuuti. Baay'ee tokko nama rara. Kun argitanii guutuudha jechuudha. Kaan isaa immoo ireen fixee baay'ee iree fixe jechuudha. Singarrama iree fixe tokko immoo kunuunsa kana jechuudha. Kunillee fooliinsa baay'ee bareedaadha jechuudha. Kanaaf ishii kana fayyadama jechuudha. Abbaan biftuu kana fayyadama. Ani immoo ishii kana fayyadama jechuudha. Isaan kun nama raranii hirraayyuu hin qabanne jechuudha. Isa kaan immoo nan hiree jechuudha. Hiree jira jechuudha namaafi. Qubsaadinii kana garuu booda kan banne akkasitti shurraabii isaa dadachaasee jira bakka itti kennuufanii. Dadachaasuu itti jira. Garuu viidiyoon kun akka taane ofirraan siska malee jechuudha akkasitti ofirraan sisken waraabaa jechuudha. Iddoo kanan xaxxaraga. Birrii Dubaay argitanii birrii tokko. Diraamaa jechuudha. Diraama Dubaay. Madaamiyyuu na xaddaanii hiree jiru. Madaamiyyuu na xaddaama. Do'a gabraasa wantisa. Awwaaraasaa jechuudha. Awwaara qaba. Toon kan adda kutee natti tolaayyuu. Iddoo kana lamaan watoo nafe. Kana bakkee lama godhee too nafe. Maqasiin immoo suuqii jira. Fiduuf isaan nafe dhugaa waaqa. Karaa awwaarasaa gadiin garagashaa. Qubsaadiniin otoo bal'aa ta'ee jiru barbala sadii barriinsa sadii jechuudha. Otoo sadii ta'ee jiru anatu itti wallaalee jechuudha. Kuni iddoo lamatti irra kaa'u waan adii garuu akkatti kanan jalafa foxaa. Foxaa ishee kana jalaafa malee hin ga'u bal'aadhas keessi. Bal'aa wanta ta'eef hin ga'u. Bal'aa wanta ta'eef hin ga'u jechuudha. Surree bakkee tokko. Shurraabii bakkee tokko, tiishartii bakkee tokko, qamisii bakkee tokko. Akkasittiin bakkee tokko naqaa jechuudha. Mataa isaa kan danda'e. Garuu naqeen turee na dura babbade. Kunoo biiftuun isin uffata dhabdee siif ajjida darbatti. Maatiin as keessa jiran hunduu akkasuma. Ani immoo naan fuudhu garuu sir'aatumaan hin fuudha. Waan nufi gootii dachaasee as qabeechi qabee beekuu fi akkas ture. Waa wanti barbaadadha. Waan jalaa afee gaggalchu jechuudha. Dadachaaseera kunoo akkuma argitan kana
Dadachaa seeraa garuu waan jala afuu na barbaachisaa jechuudha. Kan hin barbaanne wayi bijaaman jala afuu akkasumas uffataatti fakkaatu boodaaf malee ammatti waan uffataatti fakkaatu nooshi kana jechuudha. Yoo nafan ishiin bareeddi ilaala. Unaanaaf hin ta'u biftuu malee waan natti taatu natti fakkaatu. Hudduu bareedaa warra qabantu uffata kana jiru jechuun teessoo bareedaa warra qabantu uffataa jechuudha. Beektu isinii gala miti. Bijaamota kana naqafa. Bijaamota kana afeeni sila sabni uffadhu. Kan isaan kana naqafa jechuudha akkasitti. Ittiin afeeni isaan kana haddisiidha garuu afamanii jechuudha. Isaan guddaadha. Akkasitti afeeni amma fanni qobadu kun yoo bade wayya. Bifa dhifamu. Akkasitti afaa jechuudha. Qottana gargaaraa daraa keessan. Eshi tishartoonni kunoo bakkee kana. Shurraabonni shaamizii fi shurraabii bakkee tokko. Shaamiziin affannisa jennaan isatti fannisuun nagahuu dide nan geenye jechuudha. Babarrii kanan rakkise. Asii achi dhiiba malee uffata kana hunda isaatu. Hin baay'atee dhugaa waaqa. Baay'ee tokko baay'atee. Akkasitti miseena ta'uu beekame. Baay'ee baay'ate jechuudha. Kun immoo bijaamaa jettu. Bijaamaa. Bitanii bijaamaadha kuni. Bijaamaadha jechuudha akkasitti uffatama. Bijaamaa akkaniiti. Joon mee sinfaanaa didachaasee akkasii natti eenyuun ta'u jettanii yeroo nama wajjin namatti tola. Keessumaa ammoo qumsaadhanii naaffanne zirigirki jedhee nama eenyu ta'u nama jibbisiisa dhugaa waaqa. Ana akkana jibbisiisu basumaan baay'ee Yesuus. Na jibbisiisa akka malee na jibbisiisa. Akka malee na jibbisiisa jechuudha. Akka malee na jibbisiisti. Gaafa maalaan godharee jiru. Kun fixaan kun illee miiccamuu barbaada. Fixoonni hundi isaanii ittiin xaxxaragatanii achi ishee darbatu naaf fa'i. Isaan ani maaragaan qabadhu. Achi darbatu ittiin xaxxaragataniitu ittiin eenyu ta'aniitu achi darbatu jechuudha. Yoo nuffadhu waa ta'u. Ammatti nuffadhu. Silayyuu maal fayyadaa? Yaa jaranaa. Uffanni beeruutii illee fuudhee galee ma jiran mayoonaa jechuudha dhugaa dubbachuuf. Ansoolota isaan kun ansoolota. Ansoolonni maatii jiras jechuudha. Siraataan kaa'amu malee. Jaalatti.
wanti keessatti qumsaaxinii keessatti teenyaa kanan barbaade kun kanaafuudha. Qumsaaxinii keessa algaa libsii koollee irra qayyaruufanii qofara kana nafaasa. Akkasi kunoo daawwattoota koo na gargaara simfaana yoo akkas bashannanaa seenee tone simfaana illee yoo ta'e gaarii ture natti tola ture isiniin jedha. Kun yeroo qorraatii fi keenya nu biraa ganni seenee jira. Ganni kun amma seenuumatti jira jechuudha. Seennilleeti seenuutti jira malee jechuudha. Seenuutti jira. Uffata bara sheeppiin keenya bareedaa tureeyyuu kana uffannaayyuu kun har'a akkatti furdannee uffachuuf hin ta'u. Otoo uffannee amma shurraabiin nurraa ta'a jechuudha. Bakka ammaa isaan kanaa ol galfadheeni bakka itti laadheeni maal waan godhaa kun waan ta'u asii gama qaaqqa jedhama. Maal abbaasaa qaaqqisaa akkasitti taa'anii abboo taa'e gadi. Akkas ture iyyuu kana uffachuu jaalanna ture. Qaamni keenyas sheeppiin keenyas waan bareeduuf ture. Maal goona ree? Bakka galchee jechuudha. Kan biiftuu qophaa, kan kiyya qophaa, shurraabota tishartoota koo naan ba'uuffadha. Kuni naan ba'u kan jala jira kan manatti uffachuu barbaadu. Nan baasa jalaa malee naan ba'u kan inni uffadhu qophaa. Naan mana keessatti jiru naan kan inni uffadhu qophaa. Akkasitti jechuudha. Kun immoo asaa ta'uu jechuudha. Kuni mana keessa kan inni uffadhudha. Isaan kun bijaamota akka mana keessa uffadhudha. Isaan kunumas bijaamota isaanii wajjin akkasitti jechuudha. Waan akka koo kanatti sinaa galchuu nagaadhaan galaa isiniin jedha. Deebinee walitti dhufnaa nagaatti tura.